Utuun hin jalqabin dura kitaaba kana isin affeeraa hundi keessan akka dubbistanii fi abjuu koo hin gurguru jedha eebbisaa baay'isaatiin kan barreeffamedha. Kitaaba baay'ee namatti toludha. Kitaaba kana barbaadaati gabaarratti yoo argattan amma maxxansa lammaffaa argee jira. Gabaarratti akka argamu abdii guddaan qaba. Baay'inaanis akka maxxanfamudha kan natti hime eebbisaan jechuudha. Kanaafi kitaaba kana baay'ee isin fayyada. Baay'ee kitaaba baay'ee bareedduudhaan illee baay'ee jaalladheera. Kanaaf kitaaba kana barbaadaati dubbisaan isin jedha jechuudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo sinaa qabachaa ilataa labataati YouTube editoota kirra. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo wanta narra qabadhe kanatti utuun darbiin dura warri viidiyoo jalqabaa yookiin immoo kutaa jalqabaa keessatti ani hojjedhe isaan ilaalaa jirtan isa ilaaluun sirra jiraachuudha. Akkamitti utuu YouTubein jalqabin dura wanta nuti beekuu qabnu 5 kutaa darbe keessatti qopheessee waan hin jiruuf isa ilaaluun sirra jiraachuu utuu gara kutaa kanaatti darbin dura yoo warri isa ilaalee jiraatan gara sanaatti yookiin immoo viidiyoo kana cufaatii gara sanatti deebi'aa isa sana jalqaba ilaala malee utuu isa kana ilaaluun dura isa sana ilaaluun sirra jiraachuu. Egaa guyyaa irraa kan ammoo wanta isinitti himuu YouTube banachuu keessaniin dura wantoota isin qabaachuu qabdan 5 jechuudha. Wantoota 5 isinitti hima. Kanaaf wantoota 5 isin YouTube banachuu keessaniin dura wanta isin qabaachuu qabdan maal akka ta'e egaa walii wajjin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaarratti egaa nuti kaasnu kaameraadha jechuudha. Namoonni baay'een gaafa YouTube banachuuf yaadanii kan yaada isaanii dura dhufu kaameraadha. Sirriimadha. Kaameraan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Zan erga kaameraan hin barbaachisa jedhanii yaadanii maal yaadu? Kaameraan birrii 70,000dha. Birrii 100dha. 200dha. Kamitti YouTube jalqabaa. Jedhanii kan dhaabatan jiru jechuudha. Garuu dhugaan lafa jiru kana miti. Namoonni baay'een smartphone isaanii akka kaameraatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana smartphone baay'een isaanii Full HD waraabuu danda'u. Kanaaf mobaayilii keessan fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Asumaan kan isinitti immoo icciitii tokko jechuudha. Persentiin 95 viidiyoo kootii kan waraabamu mobaayiliitiin jechuudha. Ammayyuu kan waraabamaa jiru mobaayiliidha jechuudha. Kun waqtii tuqxanii arguu dandeessu. Kanaaf namoonni baay'een kan rakkoo kaameraatiin YouTube banuuf boodatti deebi'uun sirra hin jiru jechuudha. Kanaaf smartphone keessan akka isaatti fayyadamuun hin dandeessu jechuudha. Lammaffaarratti immoo kan isin barbaachisuutu YouTube hin jalqabiin dura editera jechuudha. Editii kan itti gochuu dandeessanii kompiitaraan gochuu dandeessu, mobaayiliitiinis gochuu dandeessu jechuudha. Smartphone amma editii gochuu hin danda'u jechuudha. Kutaa darbe keessatti yookiin immoo YouTube korratti gara kutaa 25 olii akkamitti akka kompiitara keenyaan viidiyoo edit gochuu dandeenyu hojjedheen jira. Isa deemtanii check gochuu dandeessu yookiin immoo playlistii keessa galtanii viidiyoo editing kan jedhu jira. Akkasumas mobaayiliitiin immoo akkamitti akka edit godhan yeroo dhiyoo keessatti isas hojjedhe isiniif gadhiisa waan ta'eef isa hordofuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf kallattii kanaatiin illee edit gochuu hin dandeessu jechuudha. Utuu YouTubein jalqabiin dura warra kana wanta isin barbaachisu kana guuttachuun isinirra jira jechuudha. Sadaffaarratti kan isin barbaachisu keessaa yeroo of waraabdanitti yookiin immoo yeroo record of gootanitti kan isin barbaachisu backgroundii keessanidha jechuudha. Amma akka argitan backgroundiin koo kun waa biraa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu backgroundiin koo kanadha. Green screen gochuu dandeessu jechuudha backgroundii keessan. Backgroundii bareedaa qabaatanii fakkeenyaaf naannoo green area yookiin immoo naannoo magariisa tokko gochuu dandeessu. Keenyanni manaallee hin ta'a jechuudha. Kanas akkasumas wanta garaagaraa gochuu dandeessu. Maaliif tokkoffaa namni wantoota garaagaraa naannoo keessan jiruun akka namni hin jeeqamneef illee isa kana isin barbaachisaa jechuudha. Backgroundii keessan sirreeffachuun isinirra jira jechuudha. Amma backgroundii koo kan argitanii meetira 2 magariisa deemeen bitee birrii 200 birrii 400 backgroundii bareedaa godhachuu hin dandeessu jechuudha. Akkamitti backgroundii magariisa kana immoo jijjiiranii kalarii garaagaraa yookiin immoo bifa garaagaraa of duuba godhan hojjedheen jira. Viidiyoo isaa YouTube korra galtanii ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Mobaayiliif illee akkamitti akka ta'u yeroo dhiyoo keessatti hin gadhiifama waan ta'eef ilaaluu dandeessu jechuudha. Afuraffaarratti kanan isiniif kaasuu wantoonni isin barbaachisan keessaa inni 5ffaanii interneetiidha jechuudha. Interneetii qabaachuun isinirra jira jechuudha. Interneetii qabaachuu gaafa isiniin jedhu mana keessaatii qabaachuu dandeessu. Akkasumas immoo naannoo keessanitti dhiyoo kan jiru mana barumsaa ta'uu danda'a, kolleejjii garaagaraa, biiroo garaagaraa ta'uu danda'a. Isaaniin eeyyamsiifattanii yookiin immoo YouTubein qaba jettanii asoosistanii achitti deemtanii upload godhachuu qabdu jechuudha. Kanaaf interneetii
isin barbaachisaa utuu YouTube baniin dura internetii accessii argachuu danda'a kan jedhu qabaachuu qabdu jechuudha. Egaa shanaffaarratti immoo kanan isiniif kaasuu fi dirqama YouTube utuu baniin dura kan isin beekuu qabdanii mata duree YouTube irratti bantanidha jechuudha. Yeroo kamiyyuu YouTube banuuf kaatanii nan calluma jettanii bantu osoo hin taane YouTube keessan sana maqaa bareedaa isaa yookiin immoo kan irratti hojjechuu barbaaddatanii dura qopheeffachuun isin irra jira jechuudha. Kanaaf wantoonni kun shanan isin barbaachisu jechuudha. YouTube utuu hin baniin dura wantoonni kun bu'uuraa kun shanan isin barbaachisu jechuudha. Kutaa dhufurraa immoo kaanee akkamitti akka YouTube banachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Moobaayiliidhaanis kompiitaraanis lamaan isaatiin isinitti agarsiisa waan ta'eef amma jalqaba irratti kompiitaraanis agarsiisa. Kutaa itti erga kompiitaraan upload ta'ee dhumee booda immoo akkamitti akka moobaayiliitiin immoo banatan immoo isinitti agarsiisa. Ilaaluun dagatinaa baay'ee galatoomaa. Kitaaba kana immoo bituun dagatinaa baay'ee irraatii beekumsa argattu achumaanis gaa namoota keenya jajjabeessuu waan ta'eef kitaaba kana bitadhaan isiniin jedhaa baay'ee galatoomaa. Kutaatti fufumoo ilaaluun dagatinaa subscribe immoo gaan godhiin hafteennan waa wal jajjabeessuun gaariidha. Subscribe godhiin hafteennan wal jajjabeessina waa nagaattenna ciao.